Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam naga jirtu an naga kooti rabbiif galanni hagu. Akkuma beekamu godaan tuubiin taaduroo odeeffannoo waqtawaa tokko tokko simbiraagaa ture saawwa tokko irraa kan ka'e hedduudhaan badeemu isaan ni yaadatama. Horoonni maatii keenya taataan baga yeroo lammataaf nagaa waliin deemnee jechuu barbaanna. Horoonni waarawaa taataan ta'uu jiraatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka dabalamtan kabajaadha isin gaafanna. Godaan tuubii irraa odeeffannoo waan barsiisuu fi waqtawoota adda addaa qabannee gara keessan dhufuuf qophiilee jiru hunda xumurree waan jirruuf horoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalamaa isin jenna. Dhaaf kallattiidhumaan gara qophiilee hadhaaf qabanneetti ceenaa hanga dhumaatti oolfaa turtan waa hedduu raawwatu jennee yaadna hanga dhumaatti nu hordofaa. Odeeffannoon keenya jalqabaa odeeffannoo baay'ee nama gammachiisu innis mootummaa Itoophiyaa lammiilee mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessa dararamaa turan biyya isaaniitti deebisuudha. Odeeffannoo kennaaf guutuu isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Mootummaa Itoophiyaa lammiilee isaa Suudi Arabiyaa irraa deebisuu eegale. Guyyaa roobii baqattoonni 498 wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'an qondaaltota mootummaa biyyattiin simatamaniiru jechuun ministeerri dhimma alaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreesseera. Baqattoota Suudii Arabiyaa irraa gara biyyaa deebifaman dandamachisanii daandii qabsiisuu kaayeffatee kan hundaa'e koreen biyyaalessaa hojii lammiilee kunneen deebisu guyyaa hadhaa akka eegalu kanaan dura beeksisee ture. Koreen miseensota 16 irraa ijaarame kun wiixata darbe dhimma kan ilaalchisee mari'atee ture. Koreen baqattoota Itoophiyaa Suudi Arabiyaa jiran 100 caalan ji'oota 7 hanga 11 keessatti deebisanii xumuruuf karoora akka qaban ministeerri dhimma alaa gabaasa isaa keessatti eereera. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii kanaan dura himanii akka turanitti lammiilee Itoophiyaa Suudi Arabiyaatti dararamaa jiran biyyatti deebisuu yoomuu adda citee hin beeku jedhan. Garuu hojiin lammiilee kunneen gara biyyaatti fudhachuu hanga tokko harkifatus kana caala cimsanii hojjechuuf karoora akka qabanis himaniiru. Bara kana ji'a Amajjii darbe keessaa jilli ministeera maallaqa Ahmad Shideen durfamu gara Suudi Arabiyaa imaluu haala qabiinsa baqattoota lammiilee Itoophiyaa irratti qondaaltota olaanoo mootummaa Suudii waliin mari'atanii turan. Biyyi qabeenya boba'aan badhaate Suudi Arabiyaan baqattoota Itoophiyaa 100 lakkaa'aman keessummeessaa jirti. Lammiilee Itoophiyaa hedduu hojjetanii jiruun isaanii fooyyessuuf jecha gammoojjii fi balaawwan uumamaa fi namtochee hedduu qaxxaamuranii erga Suudi Arabiyaa seenaniin booda achitti sababa eeyyama jireenyaan dararaa hamaaf saaxilamu. Mootummaa Suudi Arabiyaa lammiileen kunneen waraqaa jireenyaa hin qaban jechuun mana hidhaatti dararaa akka jiru kanumarraa fayyummaan isaanii haala rakkisaa keessa akka jirus dubbatameera. Lammiileen kunneen mana hidhaa Suudi Arabiyaatti nyaataa fi yaala fayyaa dhoorkamuun lubbuu isaanii yaaddaa akka jiraatan dubbatu. Haala hamaa fi dararamaa cimaa keessatti kufuu isaanii qofa osoo hin taane eegdota manni hidhaa akka reebaman, tuffatamanii fi arrabsaman baqattoonnii fi kanneen mirga dhala namaatiif quuqamanii fi warroonni achirraa baqatanii galan ibsaa jiru. Odeeffannoo ispoortiitiin ammoo waancaa addunyaa bara 2022 Saadiyoo Maanee biyyi isaa Misir mo'achuu hirmaattu waancaa addunyaa akka taatu gumaache. Saadiyoo Maanee biyya isaa rukuttaa peenaalitiin Misir mo'attee dorgommii waancaa addunyaaf akka geessu qooda guddaa gumaache. Rukuttaa peenaalitii isa dhumaa isatu gara gooliitti geeddare. Saadiyoo Maanee dandeettii taphaa waancaa biyyoota Afrikaa isa dhumaa Misir waliin taphata irratti argisiisee ture ammas dabaluun biyya isaa dorgommii waancaa addunyaa bara 2022 Kataar qopheessituun ga'eera. Masaanoo fi waahilli isaa taphataan colleen addunyaa Muhammad Salah waltajjii addunyaa marte haalaan eegaa jiru irratti hanqatee gara kilaba isaa Liverpoolitti deebi'eera. Senegal tapha jalqabaa Misir waliin taphata irratti gooliin 1-0dhaan mo'amtee tapha lammataa ammoo 1-0dhaan mo'atte. Gareen lameenuu qabxii walqixaa waan fidaniif taphichi rukuttaa peenaalitii adda ba'ee Senegalis olaantummaan argatte. Garee Senegaliif Saadiyoo Maanee goolii ittiin injifatan kan lakkoofse ta'us kubbaa hedduu deebisuun kan gumaache kan biraa ammoo goolii eegaa Senegal Edouard Mendy'dha. Taphattoota Misir rukuttaa peenaalitii osoo gara gooliitti hin geeddarin hafan keessaa taphataan colleen si'oominaan eegamaa ture Muhammad Salah tokko. Wayita taphattoonni Misir peenaaliticha rukutuuf jedhanitti akkasumas goolii eegaa isaanii caarallaan magariisa hedduun Lazer Pontes deeggartoota raajaa isaa irratti ibsamaa ture. Odeeffannoo Ameerikaatti hojjenneen wixineen seeraa S3199 Itoophiyaa irratti dhiyaate koree seenaatti Ameerikaa raggaasifame. Wixineen seeraa S3199 Itoophiyaatti nagaa fi deemokiraasii jajjabeessuuf jedhamu dhiyaatee wiixata kaleessaa koree walitti dhufeenya alaa seeneetii Ameerikaatiin fudhatama argachuun gara sadarkaa itti aanutti dabarfame.
Ibsichi akka jedhetti waraanni Itoophiyaa keessaa erga seera kana hojiirra oolchuuf dhiyeesse kaasee jijjiirameera. Garuu ammoo dhimmi guddaan akkuma jirutti jira. Seerri kunis qaamolee waraanicha keessatti badiiwwanii fi rakkoolee namoomaa hedduu raawwata hunda itti gaafatamoo taasisuuf ni gargaara jedhe. Itti dabaluun seerichi kan ga'e odeeffannoo sobaa fi ga'ee qaamolee alaa waraana Itoophiyaa keessatti ba'uun akka waraanichi hin dhaabbannee fi miidhaan isaa itti fufuuf gumaachan irratti kan xiyyeeffatu jedhee ibseera. Achi keessatti ishee adda durummaadhaan dheeramte Eertiraa ta'uun ishee waan yaadatamu. Wixineen seeraa seeneetara Niiw Jeers kan ta'an Rooberti Meendeziyan baruma kana onkololeessa keessa seeneetiif dhiyaate kunis koree walitti dhufeenya dhiyaachuu akka fudhatama argatan booda gara adeemaa itti aanutti dabarfame. Ibsa koreen kun baaseenis dhukaasa dhaabuun namoota mootummaa Itoophiyaatiin dhiyeenya labsame ture mallattoo gaarii ture. Haa ta'u malee karaan deeggarsi namoomaa galiin fooyya'insa hin argisiifne. Akkasumas qaamolee waraanaa keessatti hirmaataa jiran dhukaasa dhaabuu hin mallatteessine yookaan mari'achuuf waliigaltee hin taasifne. Kanaafuu daandiin nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa dheeraadha kan jedhe ibsichi. Seerri kunis koongirasiin dhimma itti gaafatamummaa fi waraana dhaabuu irratti ammallee cimsee hordofaa jiraachuu ergaa kan dabarsudha jedhe. Wixineen seeraa kun ittaansee yoo seeneetii biyyattii guutuuf mirkanaa'e akkasumas mana maree bakka bu'oota uummataatiin raggaasifame pirezidaantiin biyyattii mallattaa'uun seera ta'e hojiirra oolfama. Kanaan dura wixineen seeraa HR 66 duwwaa jedhamuu fi Itoophiyaa fi Eertiraa ilaallatu mana maree Ameerikaatiin dhiyaatee kan ture ta'uun ni yaadatama. Wixineen seeraa kunis namoota dhuunfaa Itoophiyaa, Eertiraa fi waraanicha keessatti badii raawwata. Wixineen seeraa mootummaa Itoophiyaa cimsee mormu kunis pirezidaantii biyyattii Joo Baayideniin kan raggaasifame yoo ta'u, Ameerikaan dhimmoota nageenyaa, faayinaansii, investimentii fi immigireeshinii Itoophiyaa irraa dhorkaa keesse. Oduu biraatti hojjeen yemmuu dhaabbanni Koongiresii Federaala Oromoo yookiin KFO marii biyyaalessaa Itoophiyaa adeemsiftu irratti akka hin hirmaanne dura taa'an dhaabichaa Piroofeesar Mararaan dubbataniiru. Piroofeesarichi hirmaachuu dhiisuu isaaniif sababa kan jedhan immoo mariin biyyaalessaa kan qaamni walaba ta'een geggeeffamu malee kan mootummaa fi paartiin biyya bulchuu ofiin of ta'ee uumu miti. Mootummaan mariin biyyaalessaa kun koomishinii paarlaamaadhaan hundaa'ee fi dhibba irraa walaba akka ta'ema. Gama biraan mariin biyyaalessaa kun warra qabsoo hidhannoo irra jiran dabalatee hunda hirmaachisuu akka qabu kaasan Piroofeesar Mararaan. Warri hidhatee bosona jiruu fi warra kaabaa loluu fa'i dabalachuu jedhan. Warri hidhatee bosona jiru jechuun ABO Shanee yookiin waraana bilisummaa Oromoo fi waraana TDF yookiin Tigraayis dabalatee mariin biyyaalessaa haqa qabeessi yoo jiraate qofa hirmaanna jechuunis dubbateera. Mariin biyyaalessaa kun marii mootummaa fi gareelee mormituu gidduutti taasifamu qofa ta'uu hin qabu jedhan. Muummichi Ministeera Abiyyi mariin biyyaalessaa aangoo qooddachuu akka hin dabalannee fi waggoota 5 itti aananiif biyya kan bulchu paartii isaanii ta'uu dubbatanii turan. Piroofeesar Mararaan filannoon biyya kanaa bilisaan gatii hin gaggeeffamneef irraa hin deebi'amu. Dirree siyaasaa haa babal'atu gaaffiiwwan jedhan ammallee akka dhaabaatti qabatanii akka jiran himan. Kana malees mootummaa waloo waggaa 5 booda osoo hin taane amma akka dhaabbatu barbaanne jechuun fedhii dhaaba isaanii KFO ibsaniiru. Mariin biyyaalessaa qaamota kaan walirraa fagoo fi waldiddaa turan walitti fidee biyyi kun akkamiin nagaa argatte diimokiraasii fi guddinatti deemti kan jedhu mari'achuu qaba jedhan. Akka Mararaan jedhetti qaamonni siyaasaa biyyattii yoo aangoo qooddatan nagaa sirna diimokiraasii ijaaruu fi guddina biyyaafis qaamonni kunneen waliigaltee raawwachuu qabu jechuun ibsu. Seenaan biyya kanaa keessatti filannoo haqaa fi dhugaa uummataa fi sabni ebaluu bakka naa bu'u jedhee raawwate hin turre jedhan. Rakkoon siyaasaa biyya kanaa filannaa haqaa gaggeessuu dhabuun akka maddus dubbatu. Odeeffannoo keenya biraatiin immoo mootummaa Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gargaarsi namoomaa kanneen barbaachisu bira akka dhaqqabuuf jecha dhukaasa dhaabuuf murteessullee gargaarsi nyaataa tokkollee naannicha akka hin dhaqqabne finciltoonni Tigraay himan. Guyyoota arfan darban gargaarsi namoomaa Tigraay dhaqqabee hin jiru jedha xalayaan dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa Tiwiiterii irratti qoodan. Mootummaa Itoophiyaa gargaarsa namoomaa akka dhaqqabuuf jecha dhukaasa dhaabuu hordofee finciltoonni Tigraayis akkasuma dhukaasa dhaabuu labsanii turan. Erga walakkeessa muddeetii gargaarsi namoomaa Tigraay akka hin seennee fi namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman hanqina nyaataaf saaxilamanii akka jiran dhaabbileen gargaarsa namoomaa himaa turan. Aangawoonni Itoophiyaa oduu sobaa gargaarsi namoomaa guyyaa guyyaan gara Tigraay seenaa jira jedhuun qilleensa guutaniiru jechuun himata ibsi finciltoonni Tigraay wiixata baasan. Oduu biraatiin immoo ustaazaa yookiin nama amantaa Sheek Aalimaa fi jaalatamaa uummata Oromoo biratti akkaan qaalii ta'e
Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa jilaa yuutuubiin ogguramuu isaa dubbateera. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa yuutuubii kan koo kan hate lammii Itoophiyaa akka ta'ee fi ammas kan jiraataa jiru biyya Itoophiyaa keessa ta'uu isaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodeera.